Hashamarka fuudhee jalatamtoota akka bajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtan nagaa jirtanii an nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatanii aras viidiyoo haaraadhaan akkuma duraanii dhufee jira akka hawaa xiqqoo ishee irraa baratan akka itti fayyadamtanis abdiin qaba yeroo darbee viidiyoo garaagaraa irratti gaafii garaagaraa na gaafatanii namoota hedduudhaaf hin deebisne amma garuu viidiyoo haaraadhaan dhufee jira yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kana akka dhuftan subscribe gochuudhaan maatii akkasumas mallattoo bilbilaa gad godhuudhaan viidiyoon kee yeroo nan gadhiisu atattamaan akkasiin bira ga'u godha kan yoo jaalata sheerii godha laayikii godhaan dagatinaa jechuudha. Na ijoollee hedduun koomentii irratti na gaafatanii turtanii uffata akkamii akkan qabu jechuudha. Yeroo darbee uffata onlaayiniidhaan eegaleera namna isiniin jedheen jira. TikTok irratti illee laayivii irra seenee viidiyoos hojjedheen jira. Viidiyoo akkamii akkan qabu jechuudha. Viidiyoo kana TikTok irratti fakkeenya viidiyoo nu TikTok irratti hojjedhe keessaa viidiyoo kana ilaaluu ni dandeessanii suuraa garaagaraatti illee maxxanseen jira ilaaluu ni dandeessanii. Egaa kanaan alatti immoo uffata nani uffachuu hin dandeenye jiinsii daa'immanii akkasumas immoo tuuttaa garaagaraa uffata daa'ima araasii jira jechuudha. Baay'eetu wanta baay'eetu jira. Kan na bira jirus jira kan na bira hin jirre immoo nan fida jechuudha. Fideetan isinii fida warra onlaayinii gubbaarra na ajajjattaniif jechuudha. Sababni isaatis yaa biizinesii kee jedhee ergamee galeetii tokkoffaa faayidaa duwwaa miti kan asirraa barbaadu jechuudha. Gabaa of barsiisuun barbaada fakkeenyaa fi bu'aadhaaf osoo hin taane qarshuma fideetti illee osoo hin deebiseeti baasee ana taa'urra waan tokko jechuudha. Tokkoffaa irratti wanta akkana naannoo keenyatti hin jiru waan ta'eef fakkeenyaaf nurraa fagoodha jechuudha. Wanta akkana kan hojjetamu onlaayinii irratti yeroo baay'ee yeroo argu Finfinnee irratti waan baay'een hojjetamu wanta kana yeroo baay'ee. Naannoo kanatti immoo ani nan hojjedhe jechuudha. Garuu waan sin ajaa'ibu keessaa onlaayinii irratti qofaa osoo hin taane naannoo kanatti immoo namoonni ana beekan hedduutu narraa bitate jechuudha. Hedduu yaa akka gabaatii miti waan ta'eef gatiin ani ittiin gurguru baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef namoonni daa'ima isaaniitiif uffata narraa bitanii ofii isaaniitirree uffata nuti ammoo uffachaa turre kana gatiin isaa uffanni kun 700 jechuudha. 700 iddoo biraatti yoo deemtan 200 300 wanta akkasii jira jechuudha. Naxalaa wajjin 3,200 akkasumas immoo naxalaadhaanal 2,200 2,500 akkas jechuudha garaagarummaa qaba. Ani immoo akkuma argitan 700 gurgura. Jiinsii daa'immanii kan dhiiraa qumxaaf tisheertii kan dhiiraa kan daa'ima araasii uffata garaagaraatiin qaba uffata babbaay'ee jechuudha. Egaa wanta baay'eedha hunduu jira. Uffanni jalaan uffatamuun akka tuut maasaajaa paantii taayitii wusti libsii waan hunduu tisheertii jira hundumtuu jira jechuudha. Kanaafuu isinirraa kan eegamu tokkoffaa orderii gochuudha. Lammaffaa immoo warri naannoo kanatti argamtan warri maatii keessanii akkasii geessu barbaadan keessattuu ijoollee hedduun na gaafatanii qaamallee jechuudha. Uffata akkana haadhaa fi ilmoon beeta kiristaaniidhaan deeman wanta akkasii baay'een ajajanii jiru na kana fakkeenya baay'ee natti tola. Qaamallee warri na ajajan jira. Silkiidhaan gara himuutiin illee dheengaddaa YouTube irratti akkuma isinitti meegadhiiseen ture isallee arganii warri na ajajatan jiran jechuudha. Kanaafuu anillee gammachuudhaan isinii geechaa bakkee kamiyyuu nan geecha jechuudha. Akkuma isiniin jedhe baay'ee fagoo yoo ta'e malee garuu warri naannaa gara Finfinnee Duukaam biyyuma kana keessa gara Adulaala bakka Joo namni warri jirtan Bishooftuu Naazreet Moojoo warri jirtan sinifan keessaa inni akkas fakkaata. Ofii keessaniif teessanii orderii godhachuudha jechuudha akka sidirraa eegamu. Akkasumas immoo warroonni hojii uummanni hojjechuu barbaannu hojii mataa keenya naan jettanii yaa akkuma duraan siin gorsu hojiin tokkoffaa namarraa gargar kan ta'e amma fakkeenyaaf wanta hedduun jira jechuudha. Manni shaayii jira, manni rifeensaa jira, wanta baay'eetu jira wanti naannoo kanatti hojjetamaa jiru. So isaan wajjin kan wal fakkaatu gaafa isin hojjettan gabaa argachuu dhiisuu dandeecha. Nama warra kaanii wanta hojjetaa jiru jalaallee gabaa balleessuu yookaan immoo ari'uu dandeessan jalaa xiqqaachuu danda'a jechuudha gara keessanitti yeroo dhufan. So kana yoo isin jedhu maal jechuudha wajjinaatti hojii wal fakkaataa hojjechuun nama jara lamaaniifuu miidhaa qaba isin bu'aan qabu isin jechuu barbaade. Wanta adda addaa fakkeenyaaf mana juusii bantanii juusii
san geessu mana diraasii jechuudha. Fakkeenyaaf antini yeroo isinitti dhufu ingidaa yeroo isinitti dhufu mana diraasii nyaata akkasii nuu fidaa, juusii akkasii nuu fidaa, waan akkasii nuu fidaa. Namoonni akkasiniin jedhanii beeksistanii ta'uu antini taappeellaadhaan akkasumas immoo gara onlaayiniitiin akkasumas sooshaal miidiyaadhaan jechuudha. Waan akkasiitillee laan hin baay'istanii akkasiin irratti rakkasaa ta'uu sin kasarsiisu gochuun barbaachisu ordeeriidhaan hojjetama. Fakkeenyaaf wanti amma hojjetame amma ga'u wanta akka kukiisii, keekii, wanti garaagaraa jira. Akkasumas immoo aayiskiriimii, maqaan isaa juusii garaagaraa wanta hojjetame taa'ee turuu miti. Kanaafuu amma hojjetanii amma geessuu waan dandeessan akkasumas immoo nyaata garaagaraa wanta amma hojjetanii amma qopheessuu dandeessan jechuudha. Wanta akkasii mana diraasii geessuudhaaf yaala. Maaliif seetan amma namni hundinuu salaxanuu qaba, namni hundinuu wantini kanatti fayyadamuu qaba jechuudha. Maaliif dirqama namni tokko mana namaa deemuudhaaf daabboo godhuun qabu. Keekiidhaan deeman keessaa tokko shaggaadha. Dirqama immoo yeroo namni isinitti dhufe bunuma danfistaniituma biddeena hoxiidhaan kenninaafi piisa saraa orderii godhadhaa bargarii fa'aa akkasiis isiniin jechuu barbaada. Dhugaa isiniin jedha dhugaa qalbii miti. Erga qabaattaniiti uumaa tokkoyyuu nama dhibu jechuudha. Isinii galee miti. Akkuma isin duratti isiniin jedhamaadha. Akkasin irratti baay'atee tooksaraa keessa isin hin galchine orderiidha sababii hojjetaniif wanti isin jalaa badu wanti tokko hin jiru jechuudha. Kanaafuu orderiidhaan hojjetanii hin geessitanii hin dhuftanii uumaa tokko kafallagaachuu tiraanspoortiidhaan ta'uu danda'a. Ka'uu barbaadan immoo mootora mataa keessanii qopheeffatanii mootora keessanii biizinesii keessan godhuu ni dandeessan isin jechuu barbaada. Akkasii isiniin jedha. Maaliif wanti haaraa akkasii isiniin jechuu barbaadeef garuu yeroo baay'ee yaa'u isinitti meeqsee 150 caalaa isinitti meen jira. Wanta wal fakkaataa naannoo tokkotti hojjetan. Namni keenya amma bari buna jabanaa. Namni buna jabanaa birrii 10 isinii takka nama meeqarraa dhuga? Namni tokko yeroo tokko dhuga bakka. Buna isinii takka dhuga namni tokko. Asis bunni jabana, achis bunni jabana, mana sanis bunni jabana. Buna jabana siyaa meeqa dhuga namni? No, wanta adda ta'e tokko. Maybe isinillee antini keessa sammuu keessanitti fayyadamaati maal akkasiin hawwaatu akkasumas immoo maal gatii xiqqaadhaan akka gurguramu. Fakkeenyaaf wanti ani argeen beekni dura isinitti himuu hin danda'a. Wanti duraan argeen beekni irxib kan jedhamu nyaanni tokko dhufee jira. Daabboo keessatti chipsii xabbafamee abukaadoo dinnicha minamina qaba. So amma waan akkasii argitanii bataam nyaata simple ta'ee birrii 30 moo akkasitti gurguramu 30 ta'u 35 ta'u akkasitti gurguramu baay'ee gatiin isaa baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. So kana jechuun maal jechuudha amma warri sun bakka baay'isee deema bakka iddoo hedduun jiru waan ta'eef baay'ee irraa deema baay'ee gurguramaaf. Wanta akkasii sammuu keessan keessatti uumaatoo hojii haaraa ta'e tokko hojjedha isiniin jechuu barbaada. Akkuma isiniin jedhee warri uffata keessan orderii gochuu barbaadan kan daa'imaa baay'ee gatiin isaa baay'ee gadi bu'aadha. Kanaafuu orderii narraa godhachuu ni dandeessanii. Obboleewwan keessan daaniif daa'ima haaraasi akkasumas immoo shiitii garaagaraa akkasumas immoo shufunii yookaan immoo uffata amma isinitti argisiisaa jiru kana isaallee ajajachuu ni dandeessanii. Komentii jalatti naaf barreessaa nagaan naaf tura isinan jaalladha. Bye bye. Thank you so much.